بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أبليوان كيا وروني كاباب كب باف ديها الدنيا تنرفج آتني أرقمتان وري شهادتين ولدت نهيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنينجا اتعنسي أصدركم اسم بيكتن اتي غافي ندياتي تري غافي كان بيفا بروتيني أنا إسن جالي أرجع مودا بيف فيديو إسني قد يجودا أما غافي سن نغافة تنسى نوتي تكوتين فيت كنافين غافي نغرتني على لام تباتة جرتي ديبي نغرتي إن شاء الله كولي الله لطانا جلك برا تكنا جرتي غافين غافي ديبي سوف كوبوفتي جرتا جدا لا جايبا غافي ديبي سوف يوم كوباي تورستي ميتيكاسي أرجع في of course Dibban dibbatti gaafatamuuf deebisuudhaaf qophaa'eetiin jira jedhee yaada. Kun deebiin isaa kana ta'a. Lammaffaa hiriyoottan kee ka ati jaallattu obboleettii ta'e waliin akka jiru osoo beeytee maal goota? Hiriyyaan ani jaaladhu obboleettii ta'e osoo ka inni waliin jiraatu taatee akkam gootaa jedha gaafiin lammaffaa. Kun jalqaba irratti wannan godhu maal inni nama san nama akkamii akka ta'e fakkeenyaaf hiriyyaan kun yookiin nama badaa si dhiyaata gaariin illee si dhiyaatuu danda'a. Hiriyyaa ka jedhamu immoo kan icciitii walii kennan hiriyyaa keessa dhukaati. Hiriyyaan sun anaaf nama gaarii yoo ta'e wama takka waan rakkoo qabu jiru haaluma jirutti haala shari'aatti haala gartee beekamaa ta'etti waan godhu tokko iyyuu qabu numan jaalladha numa gammada waa takka rakkoo waan qabu miti kun. Maaliif foon ofii irraa nyaanne allaatti irraan dhogga waan jedhaniif uummata akka sarpiraayisii nu godhu baay'ee. Gaafii sadaffaa takka du'uu hawwitee beeytaa maaliif hawwite? Takka du'uu hawwitee beeytaa maaliif hawwite? Jalqaba irratti takka du'uu hawwitee beeytaa maaliif hawwite? An jalqaba irratti hawwee jira iyyuu hin jenneeni osoo hawwee jira jedheeni maaliif hawwitee itti naa fidaa? An du'uu nawu maaliif Rasuulli sallallahu alaihi wasallam agarteetiin khayruun naas man taala umruhu wa hasuna amaluhu jedhan. Rabbii kiyya akka inni umrii na dheeressee toltuu irratti umrii na dheeressu fadhan. Gaariin namaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaarii namaa jechuun nama umriin dheeratee dalagaan isaa toltee jedha. Alamma umrii xiqqishuu jiraadhe tana keessatti jaartii fuudhee jaartiin argin ilmoon argin maaliif hin du'a obboleessa kee? Maaltu dana uwwisiisa? Ganaadha inshallah waa hedduu argina. Ganaa agartanii addunyaa tana keessa naanna'uu barbaanna. Ganaa agartaniitiin islaamummaa babal'isuu yaannaa daawwaa godhuu barbaanna. Du'aa hawwee hin beekan inshallah. Jiraachuu barbaada rabbi umrii nu haa dheeressu. Isinillee isin haa dheeressu isiniin jedha. Okay, gaafiin afuraffaa yeroo dhumaatiif ka ati si jaaladha namaan jette yoomii jedha. Kana ka jechoota addunyaa kana keessatti namni baay'inaan itti fayyadamu jecha lama beekan. Jecha hello jettu daa'imti illee itti fayyadamti agartanii manguddoon illee itti fayyadama dardarri illee itti fayyadama generalize nama hunda itti fayyadama jecha hello jettu tan. Lammaffaa jecha si jaaladhaa jettu tan nama hunda itti fayyadama guyyuutti yoo xiqqaate namni keessattuu yeroo ammaa kana dhiisirra jechoota kana nama fayyadamna haa ta'u jechoota hedduutti fayyadaman keessaa hello jecha jettuuf jecha si jaaladha jettu tuni nama hedduutti fayyadama yeroo hedduutti fayyadamanillee. Ani amma nama jaaladhu saniin kaan jedhe amma yoo sobu baadhe sobu laftillee agartanii ramadaana maleedhaan alatti sobuun iyyuu haraama. Kaan agartee si jaaladha yeroo dhumaatiif namaan jedhe guyyaa agartaniitiin guyyaa sadi dura nama ho'iitiin si jaaladha jedhe achas deebi'ee si jaaladha namaan jedhee hin jiru. Eenyuun jette jedha kaan jedheen eela kun itti dhufaa jirra shanaffaa irra deebisa. Jaalallee qabdamoo fuutee jedha gaafii shanaffaan ajaa'iba. Wanti tun yeroo hedduu na gaafatamaa keessaanillee gara agartee paarsinaaliidhaan illee na gaafatamaa namni waan akkana na gaggaafatu numa jira. Jaalallee qabdamoo fuutee jedha agartanii ka jaalala uume rabbii wanta asitti hubachuu qabdan keessaa jaalalli nature gift kennaa uumamaati. Ambiyaa ta'e doktora ta'e piroofeesara ta'e government uumama feete iyyuu ta'e jaalala waan rabbiin agartee siin uume keessaa jaalala waan ati ofirra keettee
sa'aatii barbaaddetti immoo ofirraa fuutee gattuu miti. Jaalalli kennaa uumamaati. Karabbiin ilma namaa kanaa hundaayyuu kenna. Ammutunu jaalalli akkaataa qabaa, tartiiba qaba. Nama jaalatu maltutu jira. Kanaaf jecha jaalallee qabdaa ka jedhuuf deebiin kiyyaa waan jaalala keessi kiyya jiruuf jaalala uumamaa san Rabbi waan naa kennee jiruuf nu hunda keenyaayyuu waan kennee jiruuf jaalallee ka'an qabu jalqaba jaalataniitumaan fuudhan waan ta'eef nama jaaladhe nin qaba eeyyee. Warri deebii kana barbaadan hedduu keessantuu jira. Deebii argatta jireetiin yaada. Sobuun barbaadu laftillee haraama waan agartanii laftillee Ramadaana sobnillee haraama akkuma jedhaa turreetti nama jaaladhe ni qaba. Jaalatanii isteeppi itti aanutti ce'a waan ta'eef jaalallee akka onnee tiyyaatti akka ruuxii tiyyaatti ka an jaaladhu isinillee na jaalatti jedhee ka yaadu ka ilmaan agartee huffaadha irraa argan ka agartee ilmaan ulamaa irraa argannu jedhee nama yaadu. Nama agartaniitiin akhlaaqallee qabu nama agartanii islaamummaallee seeraan ooffatu nama akkasii jaaladhee qaba malee hin fuune inshaallah fuudhumaaf hin jira yoo Rabbi fedhe. Du'aayii godha du'aayii irra buusaa isiniin jenna akkas deebii argatanii jirtan jedhee yaada. Jaffa amantii islaamaa furatuuf maaltu sababa sii ta'e? Kuni seenaa kiyya keessatti yookaan immoo seenaa keessatti kun seenaa agarteetiin sa'aatii dheeraa fudhatu waan sa'aatii gabaabaa keessatti deebisnuu miti. Maaliif jennaan islaamummaa subhaanahu wa ta'ala rabbiin kallattii adda addaatiin ana qofa osoo hin taane itti naqaa ture rabbiin keenya. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo ergamanitti ummanni yeroo sanii agartanii mushriktoota turan. Warroota agartanii jaahilaa turan, warra dhakaa gabbaru turan, warra asnaama gabbaru turan. Ammoo tunuhu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa daa'aa godhan san sahaabonni kallattii garagaraatiin fudhataa turan. Garii Rabbi subhaanallah manaama agarsiise, gariin agarteetiin mu'jizaa Rasuulaa argee, gariin agarteetiin wantoota tokko tokko laalee tafakkuree Rabbiin islaamummaa nama naqa jechuu. Kanaaf kallattiin namni islaamummaa ittiin naqamu kallattii garagaraati. Kana deebisuudhaaf amma inni ulfaata. Kun mataan isaa waan agartaniitiin sagantaa tokko barbaadu gabaabbinnatti agartaniitiin waan kanarratti inshaallah seenaa akkaataa islaamuu kiyyaa akkamitti akka islaame nama akkamii akkan ture kiristaanummaa keessa gaafa turetti amantii kiristaanaa keessa ture fakkeenyaaf maadariin tiyya kiristaana abbaan kiyya kiristaana harmeen tiyya kiristaana maatiin kee hundi isaaniiyyuu kiristaana. So kiristaanummaa keessa yeroo turetti amantii keessan akkamii hordofaa ture islaamummaa immoo akkamitti agartaniitiin qabachuu akka danda'e viidiyoo biraa dalaynee walitti dhufna malee waan agartanii sekoondii 10 akkanumatti gadlaynuu miti. Amma gaafa akkas isin godhe agartanii nama bishaan dheebote nama agartaniitiin haayilaandii tokko guutuu dhuguu hedu nama dheebote jechuudha dheeburraa haayilaandii tokko guutuu dhuguu hedu ka agartee birciqoo takka kenniteef ta'a jechuudha. Namni agartee dheebote haayilaandii tokko guutuu dhuguu barbaadu yoo birciqoo takka kenniteef dheebuma itti kaaste malee agartaniitiin dheebuu san hin bahu jechuudha. Anamma irra isinii tuquun barbaadu waan kana inshaallah akkaataa islaamummaa kiyyaa sagantaa biraa godhannee walitti dhufu isiniin jedha. Yeroo amantutti rakkoon si mudate jira. Rakkoon nama mudalle addunyaa kanarratti hin jiru. Ilmi namaa hundi amantii miti amantiin agartaniitiin Rasuulli sallallahu alaihi wasallam amantii kana qabachuun akhiru zamaanii akka agartee barbadaa agartee nama agartee harka barbadaa diimaa harkatti qabateetii jedhan. Sinigalee barbadaan waan ibidda harkatti qabachuun waan malamuu miti. Harka qabadhoo harka keessa agarteetiin sugubee si barbadeessa jechuudha. Amantii islaamummaa qabachuudhaaf wareegama hedduu si barbaachisa. Islaamummaa jechuun agartaniitiin waan hayaata keessi bareechu, waan jannata rabbii ittiin galtuudha. Waan jireenya kanarratti illee ittiin bareeddee rabbii kee gabbartee jannata rabbii ittiin galu irratti rakkoo namuu danne jechuun hin danda'amu. Rakkoo hedduu arga ilmi namaa. Kanaa miti agartaniitiin Albert Einstein saayintistiin cimaa addunyaa kanaa kan isin beektan hundi keessaniyyuu saayintistiin cimaan addunyaa kanaa warroota duraan darbeef haga ammaatti illee Albert Einstein jedhamee kan beekamu kuni wantoota hedduu ta'aa ture. Barumsa irratti rakkachaa ture. Barumsuma idilee kan addunyaa kanarrattu jechuudha. Ammoo waan agartee hadha ganyaattee boru gaafa dhabama taate biraa godaantu kanaafiyyuu namni ni rakkata. Ammoo waan agartee amantii irratti rakkachuun waan macruufa beekamaadha. Rakkina keenya agartee rabbiin mindaa ittiin haa kafalu malee namni islaamummaa keessatti rakkanne hin jiru. Agartaniitiin gabaabina rakkina kanarraa yoo sun hime wallahi rabbitu quba qaba. Agartanii uffata
waan uffadhu dhabee akka kiyyattee jechuudha yeroo darasummaa keessa turetti. Limmoon beeytan kaa warri magaalaa kun hin beeytanii nuti agartanii ijoollee baadiyyaati. Bakki itti qaraanellee baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti hin qaraane. Because qaraatii kana namni agarteetiin mataa gaccabee qara'uu danda'u baadiyyaa keessatti. Magaalaa keessatti namni akka wayii tatta'a beeytanii. Kanaaf nuti gaafa daa'imummaa san ijoollee baadiyyaa waan ta'eef baadiyyuma keessa tarree yeroo san kaa limmoodhaan agartaniitiin uffata kanneen walitti agartee akkana hodhinnee godhachaa turre alhamdulillah. So rabbiin mindaatti nu haa kafalu wantoota hedduu jira darasummaa keessatti jechuu barbaadeeti. Amantii tana keessatti rakkinni hedduu mudannee isin jechuu barbaadeeti. Okay. Quraana fixuuf yeroon hagam sitti fudhatee jedha. Kan itti aanu. Okay. Kanaa deebisu jala. Quraana fixuuf yeroo hangam sitti fudhatee. Waan nama ajaa'ibu keessaa mudannoo takka qaba beektanii bakka kanatti. Gaafan kiristaana ture tokko mucaa tokko jira. Maqaan isaa Jibriil jedhama. Mucaan kun anillee xiqqaadha innillee xiqqaadha. Maybe umriin kee yeroo sanitti umrii waggaa 10 takka ta'a jedhee yaada. Innillee agartee maziini naannoo makeenya jira yeroo sanattu yeroo an kiristaana turetti jechuudha. Manni keenya maziidarraa hedduun fagaatu. Bakka sanitti mucaan kun dhaqee quraana achi qara'a. Antiqoo isarra jira, qumati maan isarra jira. Qumati jechuun dheerinnaan umriidhaan wal bira jirru wayiiti. Yeroo sana quraana kana irraa fuudhee ilaala. Quraana kana jechuun yeroo sana. Maybe umriin kee waggaa 10 takka hubadhaa. Quraana kana irraa fuudhee ilaale maal na fakkaata beektanii wanni gara bitaarraa kana barreeffamaa walla sarara miti wayii na fakkaata. Jechuun yeroo sanitti waa yeroo sadii baraa isinii jira. Amma immoo quraana subhaanahu wa ta'ala quraana waan rabbiin buuse innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafidhuuna ila rabbi subhaanallah. أقرتي أصوجين لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إلى ربي أصوجين في إنس جدا هندي سالي ولدتك أبمته فكاتك قرآن خنافدون دنداني جد ربي إنجنا سبحان الله وأنا ما تيمت أصوين إسلامي ندور سررمت إنا فكات وأنا وقاكم مت أقرتني إنك بنو إنا فكات أنا هتشوا كم ذات ووقاكم مت قرآن خنافسلا نمنا كمتي أقرتني تنين تمراوان جدهم نا جايبا يون yeroo sanitti jechuun yeroo sarara sallaalu akkana mammaramtu wayina taate. Amma waan isin ajaa'ibu rabbiin subhaana ta'ala wallahi na laafisee quraana kana guutuu quraana kana ji'a 8 keessatti umure maashaallah agartaniitiin makhaarija jechuun giraamarii seera isaa eegee qubee furdifamuu qabdu furdistee qubee qal'ifamuu qabu qal'istee karraba irratti qaramuu qabdu arraba irra qaraatee qubee akkas giraamarii isaa eegee seerluga isaa eegee akkasitti jechuun haala sanitti agartaniin quraana guutuu isaa ji'a 8 keessatti umure jechuu barbaadeeti. Olamaa'ii keessaa eenyu dinqisiifattaa jedha. Olamaa'ii agartaniitiin rabbitu sadarkaa isaanii ol fageessee hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina maal jedha quraan laa ya'lamuun hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuun warri agartaniitiin ilmii qabuu fi warri ilmii hin qabne wal qixxaahanii jedha. Keessin maarkidha. Kana jechuun wal qixxaahan jechuun deebi'atu itti argatta. Warri ilmii qabuu fi warri ilmii hin qabne waliin qixxaahan. Kufrii fi islaamummaa wal qixxoofti akka fakkii dukkanaatiif akka fakkii ifnanaati. Rabbiin ulamaa'ii sadarkaa isaaniitti ambiyootatti aansee innamaa yataqabbalu Allah min ibaadihi innamaa yakhsha Allah min ibaadihi al-ulamaa. Ulamaa'ii jechuun afaan Oromootti gaafa deebisnu beektota jechuudha. warra agartaniitiin ilmii kana keessatti achi fagaatan jechuudha. Warra seenan ilmii kana sirriitti baratanii dhugan jechuudha fanni hundarraa. Malee ulamaa'ii jennaan namni kenna baasee abeetanii bakka kana dhiifama naa godha. Mucaa tokkotu waan takka dhageeffadhee na kolfisiise. Ati mudawwara godhattee jedhe, amaama godhattee jedhe, koofiyaatti godhattee jedhe, mudawwara irraan suufa yoo dabalte maasi se'an jedhe muftii si se'anii jedhe beektaa. Jechuun waan ajaa'iba keessaa jechisaa sun mudawwara yoo godhatte jedhe, amaamaa yoo godhatte, koofiyaa yoo godhatte, sheeka si se'an jedhe. Mudawwara yoo godhatte jechuudha. Yoo ammoo itti dabaltee agartee suufa irraan godhatte muftii si se'an jedhe. Akkas ulamaa'ii jechuun akkasii miti rabbi uffataan hin ibsine ulamaa'ii. Ulamaa'ii beekumsa isaan qaraanii hin ibsan. Kanaaf rabbitu isaan agartee innamaa yakhsha Allahu min ibaadihi ulamaa jedhee warri agartee gabrootan tiyya keessaa rabbiin sodaatu ulamaa jedhee warri agartaniitiin warri beekumsa qabuu fi warri hin qabne waliin qixxaahan jedhee Abi Hurayraa nu bar sahaabaa biratti ulamaa'iidhaan mi bar aalima. Agartee ka guyyuu rabbii kana ilmi namaa kun qaqqaraa'u agartee qaala wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu faayidaan kun Abi Hurayraan kun agartee ni sahaabiyyu wa aalim sahaabaa dhallee aalimallee jechuu
warra Abdullah bin Abbas hundi isaanii agartaniitiin olomaa'iidha warroota ciccimaadha olomaa'ii waan rabbiin ol kaaseef olomaa'ii hunda isaanii hin jaalladha ammoo keessatti olomaa'ii keessa olomaa'ii agartaniitiin addunyaa keessa warra amma lubbuun jiran keessa namni an jaalladhu akka daa'itti Dr. Zakir Naik nama ajaa'ibsiifadhu hedduu takka jechuu agartanii amantii kompeer wal bira gochuudhaan olomaa'ii keessa ammoo kan daawwaa isaa hedduu takka natti tolu kan onni daawwaa isaa illee yoo dhageeffadhe hedduu takka dasna jedhu Khalid Ar-Rashidi rabbiin agartee isa haa baasu isa takka hedduun jaalladhaa nama amma agartee waggaa 10 wayii hidhamanii jiranii rabbiin haa baasu jedhaa olomaa'ii keessa tokkoffaa irratti namni ani daawwaa isaanii jaalladhu Khalid Ar-Rashidi daa'ii keessa Dr. Zakir Naik inshallah isiniin jedha ka itti aanu isinii deebi'ee yaada torbaffaa Hamzaan yeroo hunda maaliif durba arsii irratti xiyyeeffata ajaa'iba kunimmaa durba naannoo biraatiin walitti nu buusuuf akka an arsiidhaa fuudhu na taasisuuf gaafii kana na gaafattan malee waan biraatii miti anamma durba arsii jaalladha yoo jedhe durbi arsii jaalladha yoo jedhe durbi wallaggaa ni lolti durbi jimmaa ni lolti durbi agartanii walloo ni lolti durbi baalee ni lolti durbi gara biraa agartanii booranaaf karrayyuu ni lolti carraan an qabu gaafa agartaniitiin arsii qofa jaalladha jedhe dubartii taawwan carraa dhabuu qaba jechuudha anamma akka kiyyatti ganaa furfuuduu yaada qaba rabbiin nu eeyyamee miire masnaa wa thulaatha wa rubaa'an jedha rabbi agartaniitiin yoo humna itti qabaattan lamallee sadillee afurillee fuudhaa jedha garuu dirqamaa miti beeka filannoodha malee wanni afur fuuduu qabeettee ati ofirratti hin baachisi anti yesitti himee kanaaf durba takkaan arsii keessa takka jimma keessa takka wallagga keessa takka agartaniitiin gara biraatiitti dabala afur waan taate kanaaf warri arsii irratti maa xiyyeeffattanaan jettan dubartii gara biraan dhabsiisuuf waan ta'eef arsii ni jaalladha wallagga ni jaalladha jimma ni jaalladha arsii qofa wanni adda adda jaalladhu hin jiru haa ta'u immoo haqiiqatatti yoo deebine durbi hundinuu kabajaa qabdi kabajaa keessatti warri arsii agartanii soddaa kabajuu keessatti keessummaa kabajuu keessatti namuma akka kiyyaa kanaan baraana isin yeroo naan jedhan hin saalfadhaa yoon areedallee hin qabu nama guddaallee hin qabu yeroo tokko keessan dhufanii sheeka waan akkana naan jedhan amma sheekatti illee of hin beeku ustaazatti illee of hin beeku an Hamza of beeku garuu namni sheeka naan jedha waan narra argan hin beeku so ilaalchi isaan gama agartaniitiin nama kabajuu irratti qaban hedduu olaanaadha rabbi isaanii haa dabalu isaaniin jedha an durba hundayyuu addaan hin baasu ni jaalladhaa jechuu barbaadeeti gaafiin 8ffaa bar'ifaan siif nama akkamiiti bar'ifaan anaaf shabaaba muslimaa nama agartanii nama gaarii nama amantii isaallee jaalatu na bira agartaniitiin chaanaalii isaa irratti dalagaa jiraadhee fi miti nama agartaniitiin wal beeynu miti nuti agartaniitiin firri keenya tokkoo miti dhiiga agartaniitiin oromummaa walitti qabna malee shahaadateyn san walitti qabna malee firoomaan waliin jaalanne ka walitti nu fide agartanii gara amantii islaamummaatiin onlaayinii irratti wal haa barannu malee biyyooma tokko naannoo takka biyyoomaaf naannoo miti wanni waliin nu fide nu biyyooma bakka waa hubachuu qabdan isin bakka kanatti biyyoomaaf naannoo miti wanni waliin nu fide islaamummaa waliin nu fide islaamummaatti waa hundaa ol jechuu agartanii akka shabaaba nat dhiyaate walitti dhihaannu takkatti nama agartaniitiin islaamummaa isaatiif tattaafatu nama agartaniitiin ofii agartee islaama ta'uu isaatti boonu nama saba isaallee akkaan jaallatu nama akkanaati jedhee ani isa ibsuu danda'a akka kiyyatti jechuudha jaartii meeqa fuudhuu feetaa agartanii kamaree kusan ariifadhee of jalaa deebise Allahu akbar amma shari'aan keenyaa gafuriitti daangessee afur fuudhuu barbaada yoo jedhe wanni takkatu maal jedhe beeytanii sheeka gaafii qabaa jetteen hayyee nu gaafadhuu jedheen sheekan jaarsa kiyya hedduu jaalladha jannata keessa agartaniitiin akka narra fuudhuun barbaadu addunyaa tanarratti jannata keessatti masaanuun jirtii jettee gaafatteen jennaani maaliin kan hunda wanni gaafachiisa hinaafadha jechuu ani amma afur fuudha yoo jedhe nama na aaru jira nama na abaaru jira keessa kiyya garuu wanni jiru waan biraati an takka fuudha jedhee isin sobuun barbaadu jennaan sheetichi maal jedheen ونزعنا ما في صدورهم من غل جدامي ورانسو ديبي كان ديبي سيف يجو ونزعنا ما في صدورهم من غل جدا قران اغرتني تنين وانا اغرتني تنين وانتو تغرغرا وانيو غرغرا اغرتني قلبي نسجرت سن قلبي هدا الدنيا تتيا دتون اخره كيست جنة كيست قلبي تنانيات دبرت ها غرغبا سبحان الله ربنا اغرتي حزدي اما ست جروتنا هنا فاما ست جروتنا سكيسا فلا سجو اتي بني برا اتي بر
Atarra gurraacha mi jannata keessatti ati gurraacha miti. Atarra diimaa mi diimaa bareedaa cululuqaa agartee goobana fakkaatu sani malee gurraachi kun hin jiru daalachi hin jiru jannata keessa obboleessa akhiraa gurraattiin hin jirtu. Daalachi hin jiru daalattiin hin jirtu. Hiyyeessi hin jiru ummata cululuqaa jira. Agartee atu bifti keetu banii biraati. Onneen ta'e lixxillee bara onnee biraati malee onni hadha itti yaaddu ni yaaddu yaa obboleettitiyya hin jibbinii siin jedha. Agartee jidduu kee wal qixxeessu yoo daatan ijaarsi haa qixxeessu ani immoo haqiiqaa isinitti himuuf takkatti ma fuudhuu barbaada wallahi ani afur fuudhee gammaa niyyaa hin qabu haqiiqaa rabbii dubbachuudhaaf agartee akka qoosaatti isiniin jedhe malee reefu haqiiqatan takkatti ma jabe fudhachuu barbaada. Takkatti sana ammoo agartee akka killeetti akka harkaan buune takkana qabadhee deemuu ni barbaada. Takkatti matii rabbi naasii feessu maal godhe takkatti hin dhageetti. Takkatti sana akka killee jabeessan akka lu'aatti akkas isiniin jedha. Maaliif akka duraanii waa'ee amantii haasa'uu dhiiste jedha ajaa'iba. Kana maal beeytanii ani amantii never haasa'uu hin dhiisuufillee yaada hin qabu. Isinii galee haalli jireenya yeroo tokko tokko biisii godhuu danda'a. Akkaataa ati yaadde sanitti si deemuu hin danda'u. Ani kaayyoon kiyya inni guddaan yoo isinitti hime haqiiqatan rabbii kan rabbiin illee keessi kiyya beeku isan na argaa kaayyoon kiyya inni guddaan haala danda'uun islaamummaa tana babal'isu. Rabbiin maal jedha waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saaliha wa qaala innanii mina muslimiin. Jechi gaarii taate hin jirtuu nun jedha rabbiin. Nama gama rabbiitti nama yaamerra shuf. Nama agartee gara biraatti nama yaam hin jenne, nama gara sirbaatti nama yaam hin jenne rabbiin, nama agarteetiin gara zinaatti nama yaam hin jenne, nama gara badiitti nama yaam hin jenne, nama gara kiyyatti nama yaamettedha. Garri isaa sun gara kami? Gara daandii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara islaamummaati jechuudha. Gara amantii islaamummaatti nama yaamerra wanti gaarii taate hin jiru. Ammallee nama ani muslima ofiin jedherra wanti gaarii taate hin jirtu jedha rabbiin agartee. Islaamummaatti nama yaamu rabbiin sadarkaa isaa fageessa. Islaamummaatti nama yaamu jechuun bara لا لا subhanallah nama islaamaa bar rabbiin islaama daa'ii islaamaa kan hunda isaa mee xiinxallaa isin bara achi keessatti nama agartaniitiin waan kana xiinxalleef inna waan kana keessatti agartanii ibraa jira xiinxallaa jira gorsatu jira waan kana keessa mee xiinxalla daa'ii islaamaa daa'ii dhugaadhaan daa'ii jedhamu karabbiin jireenya isaa isarra jabeessee jireenya ulfaataa jiraatu mee ilaalaa hin jiru bara subhanallah rabbiin yoo ati karaa isaa qabatte yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja adami rabbi nami soto taate bar karaa isatti jabaatte hunda jalaa bannee agartee karaa hundaan ba'a jedhe kanaaf daa'ii ilaalamee ati daa'ii islaamaa addunyaa kanarra jiru hunda isaa wallahi jireenya gaarii jiraata maaliif waan irra rabbii ta'eef rabbiin isaa laafisa karaa salphaadhaan isa nyaachise jechuudha kanaaf wanni guddaan an ta'uu barbaadu soo jiraate islaamummaatti nama yaamudha hin dhiisee miti yeroo tokko tokko jireenyi si agarteetiniin biizii godhuu danda'a irraa si utaalchisuu danda'a malee islaamummaa hin dhiisu lallabuu hin dhiisu hadhallee hin dhiisu borullee hin dhiisnu hin dhiisnellee dhiisaallee hin jiru dhiisnuufillee jira ilaa yoo malqiyaamaa ni lallabna inshaallah. Lammaffaa kudha tokkoffaa harka kee irratti nama meeqatu islaamawee jedha. Kana maaltu jira beeytanii? Rabbiin ummata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caaltuu ummataa godhe. Caaltuu ummata hundaa. Ummata gartee Nabi Nuuh jira, ummata Nabi Muusaa jira, ummata Nabi Iisaa jira. Caaltuu ambiyoota ummata Rabbiin erge kanneen keessa ummanni Nabi Muhammad caaltuudha. Umriin ni miti. Umriin agartaniitiin ummata asiin dura gaafa laaltan. Waggaa 700-800 jiraataa turan. Irra gadaanaan isaa waggaa 100 nama waggaa 200 jiraatee bara namni asiin dura waggaa 200 fa'aa jiraatee jaartii fuudha. Kaamaa agartee waggaa 20 bira yoo ta'e dulloo medhanii nimi. Warra asiin dura waggaa 200 gaafa jiraatee jaartii fuudhayyoo dardara fuudhe. Waggaa 600 jiraatan jechuu. Umriidhaan warra asiin dura hin caalu. Qabeenyaan illee warra asiin curaa hin caalu warra akka Haamaaniif Qaaruuntu jira. Wanni caaltuu uummataa ta'aniif Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha? Kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar. Maasiyaarra wal loogitaa jedha. Gama islaamummaatti wal yaamtanii jedha. Gama salaatatti wal yaamtanii jedha. Hamtuurra wal lorgitanii khayritti wal ajajjanii jedha. Kanaaf caaltuu uummataa taatanii jedha. Kanaaf Rasuulillah sallallahu alaihi wasallam maal jedha Rasuul uridat alayya al-umam jedhan. Uridat alayya al-umam فرأيت النبي ومعه الرهيط ورأيت النبي والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فنظنت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فرأيت سواد عظيم
maal jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa kun hadiisa sahihaati guyyaa qiyaamaa ummanni narra fidamtee jedhan nabiyyi asin dura irraa warroota asin dura nabiyyi ta'anii ummatatti lallabaa turan irraa nama muraasa warroota isatti ammallee nabiyyi garii nama lakkaa lama waliin amanaa turee jedhan nama takka qofa fa'a nama lama fa'atu itti amanee jira nabiyyi ta'uu isaa wajjin nama garii ammoo dunuu wamatti kushuu itti aman nama garii kan nabiyyi ta'e nama takkayyuu isatti amannee jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam ammoo dunuu jamaa baay'ee wayii argee jennaaniin ummata kiyya sa'ee ani yaadee jennaaniin lakkii kuni Muusaa fi ummata keeti jedhan Muusaa fi ummata isaati jedhan guyyaan kuni guyyaa kam jennaan guyyaa qiyaamaa akkuma waan irra fidametti rasuulli haasan wanni sun ta'uun isaa waan haqiiqa ta'eef akkuma waan ta'emetti haasan jechuu hadiisa kana rasuulli sallallahu alaihi wasallam rasuulli sallallahu alaihi wasallam bakka kanatti ummata guddaa argan sawaadun azim jechuun gurraachina guddaa jechuun gurraachina guddaa jechuun ummatti walitti cuucca'ee baay'ina isaa irraa agarteetiin dachiin gurraachofte jechuu bar ati bar ummanni walitti gurraacha'ee gaafa jedhan baay'inni isaanii kumaatamoota jechuu kanaaf sawaadun azim jechuun jamaa baay'ee jechuu rasuulli jamaa baay'ee san ummata ofii isaanii jennaan lakki kun Muusaa fi ummata isaatii jedhanii haa ta'uti ammoo ummata kana caalu waan kana caala si ajaa'ibu gara agartee moggaa keetii ilaaleedhanii gara moggaa isaanii gaafa rasuulli sallallahu alaihi wasallam jamaa baay'ee wayii argan ammallee unzur ila al-ufuqil aakhar gara agartee moggaa biraallee ilaali jedhamanii rasuulli illee gaafa moggaa biraatti illee agartee jiha lammaffaa moggaa gama biraatti illee gaafa laalan sawaadun azim jedhan فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب سبحان الله أجرتي نما أجرتي تنين لا قامت قافل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسي مجا كانت أجرتني تنين جماعة باي أرجن قامت اللي جماعة باي بتعمل قت يجوا مجا لمان الرد سنين فقيل لي هذه أمتك كن أمتك يتنانجلني الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب نما كم تربات مدو جنة سينا كتات في غافي تكان على مال جتو بربادتي ونن جتو برباد أمة نبيوت أسندورا كيسا نبيي تأوسا وجي نمتنا من نجرا بر دعوات تقولي أمة نبي محمد مو داعي تقرأت نما كم أمانو جرا سبحان الله نما كم كلنا منو جرا نما كم دبا منو جرا دكتور زاكر فرد كتة ملينا من تسلام ما كفسي سيجتو كناف سيني جتو بربادتي wannan sinin jechuu barbaade anillee haga humna kiyyaatiin agartaniitiin wallahi alhamdulillah karanni nama qajeeltu rabbi akka sababaatti namoota muraasa wahii maybe namoota kudha wayii yookaan waan agas xiqqaatu wayii xiqqoo dhedhee yaada haa ta'u ammoo gama ajriitiin rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhani Aliyu ibn Abi Xaalibiin agartee gaala diimtuu kennachuurra namni tokkochi nama lamaa miti sadii miti afurii miti namni tokkochi agartee sababa keetiin qajeelutu irra caalaa jedhanii alhamdulillah haga xiqqishuu wahii agartaniiti sababa kiyyaan rabbiin islaamummaa naqee jira fuulduratti irra dalayna waan kana inshallah jazakumullahu khairan jechuu barbaade. Durba waliin viidiyoo koolii haasoftanii beeytaa. Allah kanamma sheekummaa xiyyaana irraa mulquuf deebii gaafii kana na gaafatta sheekummaa xiyyaana irraa mulquuf amma ani gaafii kana hin haasofne yoo jedhe nama na argu jira. Rabbi tokkoffaa na arga Allahu Akbar kanamma kuli waxamarno gaafii yettanii waxamadiidhaa qopheessitanii so maal jechuu barbaadeeti viidiyoo koolii haasoftee beeytaa haasayeetiin jira haasa'ee jira obboleeyyan akara isin hin dho'isu anamma hin haasofne yoo isin hin jedhe namummaan viidiyoo koolii hin haasofne jira hundi isaan haasaa dhokate hundi isaan haasaa dhugaa isinii aalima yoo hin taane aalimni hin haasa'u aalimni viidiyoo koolii hin haasa'u dhugaa dubbanna ka qulil haqqa walau kaana murraadhanii aalimni hin haasa'u aalima jechuufi daa'i jechuufi sheeka jechuu tokkoo miti tokko sheekota tokkoo miti garagara aalimni agartee warra fagaate sheeknillee achuma jala jiranii daa'inillee warra gadaanu so waan kana keessa maal jechuu barbaadeeti namni hundinuu agartee dhokateetuma numa laalu kana keessatti immoo wanni jedhu namni gadi agartanii fakkeenyaaf rasuulillee sallallahu alaihi wasallam waan kana hayyamanii jiran fakkeenyaaf nama agartee bultii jaartii taasifachuu hedduu wayii nama fakkeenyaaf mucattii takkaan si fuudha yoo jedheen fakkeenyaaf isin agartaniitiin Qatarii yoo jiraatte yookaan Ameerikaa yoo jiraatte an Oromiyaa yoo jiraadhe mucattii tanaan si fuudha jennee yoo walii galle akkanuma ol utaalee ka agartee mataan asii agartee gurra bira gadi hin tarre yoo taate ka agartee funyaan agartaniitiin mokoree akka xiyyaa tana yoo taate foonoo xiyyeetunuu mokoran imaami takkanaa yoo taate ka agartee rifeensi gurra bira gadi hin tarre yoo taate ansi jaaladha jedhee eegasii obboleessa akira obboleettii akira nama akkasii yoo taate duuba agartaniitiin wal dhabuu irra jalqaba kanaaf bara rasuul sallallahu alaihi wasallam nama bultiif barbaadan takka laalladhaa jedhan anamma laalladhee laalee jira dubartii laalee jira hin sobu laalee jira viidiyoo koolii
Garuu immoo waan rasuulli ayyamaniif fakkeenyaaf nama bultii faajamtu tokko ni ilaalta. Waan saniif jechuu barbaadeeti. Mudannoo keessaa kan nama kolfisiisu nutti himi. Wallahi kan nama kolfisiisu ana garuu ana na kolfisiisa ana wayyuu nama biraati miti. Mudannoon kee takka anayyuu na kolfisiisa. Mudannoo takka qabaa kan nama kolfisiisu. Gaafan islaamee tokko mudannoo sana kan isin hima. Gaafa islaamee san maal jedhan beeytanii muslimni kun akkuma amma addunyaan jirtu terroristii jettiini. Bar waan kana haqiiqa gaafa keessa ilaalte wanni bar keessi qullaadha sobaa bar dubbiin. Gubbuma laalanii murteessan malee amma maaliif jecha san jedhan beeyta akka Hamzaatti an. Islaama amantii isaa yoo tuqxe Nabi Muhammad yoo tuqxe Quraana yoo tuqxe Allahu Akbar jedhee kaa beeyta. Hin deebi'u kaa. Because wanni inni jiraatuuf amantii isaa saniif wanni inni du'uufitti amantii isaa saniif agartaniitiin maal jedha Rabbiin wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwaat bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquuna dar nama karaa rabbii keessa du'a jettanii hiyyaamina isaan jiraatudha Rabbiin bal ahyaa'un isaan jiraatudha Rabbiin shahiidee karaa rabbii isaa keessa jechuudha namni islaamaa nama amantiitii nabira ar-rasuul rubbuu kuma yoo qabaadhe agartaniitiin wareegamuu filadha kanaaf namni islaamaa amantiin isaa yoo tuqame hin callisu Allahu Akbar jedhee waan ka'uuf kana gaafa inni akkana ka'u kana amfuma amantii namaatu itti shororkeessaa namaan jette jechuudha. Kanaaf shororkeessaa yoo nuun jedhan malee waan amantii kenna jaalannu nuti shororkummaa hin qabnu. Anillee akka itti hubachaa ture gaafa agartee amantii san keessa jiru akkanuma ture. Amantiin islaamaa namni islaamaa kun maal lafa fakkaata beekta? Nu ijoollee baadiyyaatti miire shookaa jira gara kenna ijoolleen hin beeytanii shookaan as Baalee ni jira. Asiin gara Tigraay kanallee shookaan ni jira. Gara Eertiraa kanallee jira argee jira suurumarra arge malee dhaqee hin argine. Maal lafa fakkaata beeytanii uummanni islaamaa kun waan akkana nama qalee shookaa keessatti nama darban na fakkaata. Daambii fa'aa keessatti qamadii fa'aa keessatti nama darban na fakkaata beeytanii. Egaa nu ijoollee baadiyyaatti beeytanii akkana maali beeytanii ofiin boonuun bareedaadha. Namni garii bara asii gaafa agartee biyya wayii deeme jechuudha namni tokko bakka kaati isin dagachuun qabdu ati. Namni tokko agartee takka maabiraatiin arginu takka bar maabiraatiin agarre qilee keessaa deemee gara bakka wayii yeroo dhaqu. Ijoollee magaalaa inni Addis Ababa lejjin jedhe. Indoza nagar ayimachin natti tolu kawan dah kasihan. Ofimu qabdati. Kaum sakaimu qabd. So yeroo sanit awan nama ajjesani qamadii faatti na darban nafaka. Qamadii faatti nama darban nafaka. Anna warra jalaa badee bakka wayii dhaqee beeyta ijoollee nama sadii hin dhayne. Islaamni nama qaltii nama ajjeestiin onnee keessa nu jiraa miiree duraan haasawaan. Yeroo san maal nun jedhani islaamni nama qaltii nama agartee nama darbitii maal nama gooti waan akkasii waan sammuu keenyatti seef ta'eef asii gabbannee beeytanii islaama wayii bira dhayne. Islaama wayii bira dhayne jennaan nuti ijoollee xixiqqoo turre meebii umriin keenya 13 qabadha. Eenyu maqaan keessanii nun jedhe maquma keenya normaalitti himne kama kiristaana nu sadanu. Goojjoo wayii jira goojjoo agartanii adurreen keessa buluuf hin malle wayii achitti nu kaa'e bakka sana adurreen keessa buluuf hin maltu. Namaa miti jechuun hoolaa nu keessa galuuf hin maltu. Achi keessa nu kaa'e namtichoon kun. Namtichoon kun nama ajjeesaan ija dura na kaatee miireen. Halkan irrii barra yeroo dammaqu namtichoon kana ofirra eegan. Because waan baangaa qabatee nurra dhaabatu na fakkaata. Jechuun waan nu qalee nu darbuudhaaf waan akkasii na fakkaata. Waan namtichoon kun nu qalee na fakkaata. Hin deemnee mudannoo kana caalu. Ammallee roobee tana dhufne yeroo san. Amma itti dhaladhe asuma gara alii kana aliidha. Roobee tana dhufne. Yeroo kana beeytan silata seenne nu. Rabbii kennaaf jechuudha. Rabbiin kenna sun kam inni beeyta? Gabriel Mikael maal ka jennu kan san silata seenne maal jenne yaa gorgisee dheenan abboo yaa gorgisee ki dheenan silata seeneef beeyta yeroo san waan kiristaanummaa sitti maara ka yaa gorgisee dheedan sanuu bar rabbiin jenne subhaanallah gorgisiin agarteetiin waan agartee rabbi ta'uu hin danda'u silata yoo itti seente jechuudha waan bakka galmansii gahuu danda'u mitiin rabbi ka galmansii gahuu danda'u kasi uume isa kasi jiraachisu malee wanni biraa agarteetiin shirkiidha. Kanaaf nuti yaa gorgisii jenneen yoo ati nama kiristaana na qabde dheenan yeroo san maali karoorri kiyya waan biraati qaama san isin hin kaasnen sababaan warra jalaa badeef illee waan biraati yaa gorgisii ati nama kiristaanatti yoo na qabde birrii 50 sii kenne dheedan booddanyaan kee tokkollee 25 sii kenne dheedan wanni kan hunda nu jechiise maaliin islaamni nama qaltii waan jedhamu san irraa bar islaam jibburraa jedhaanii jirra achi booda hin deemne namticha wayii nu dhufe mudannoo ajaa'iba isin himuuf deema namticha nu dhufe jennaan eenyuun maqaan keenan jedhe Xaahir jedheen. Tahir nuti nanje Tahir Haji Umar jedhe abbaa kiyya kiristaana Haji Umar hin godhe Haji leetti Haji Tahir Umar soo jedhe obboleessa akira obboleetti akira Tahir Haji Umar jennee ni bar Haji Umar tayyib mucaan kun illee eenyutti Jailaan eenyutti mate maqaa wayii itti mate deegadhee jira sababan kan itti manneef kiristaana yoo jenne uummanni kun nu qala waan jedhudha sodaarraa malee sharii biraatiif miti hin deemne loqonni kee yeroo sana
xiqqoo wal dhabaa beektani. Loqonni osoo afaan Oromoo ta'uu keessatti xiqqoo kan wal dhabu jira. Loqonni kiyyaa akka ammaa kana miti xiqqoo keessatti akka biraati. Si afaan kee gara ijoollee kiristaanaa si harkifataa naan jedhe. Jennaani ka wajjin oollu ka wajjin bullu ishee ka wajjin nyaannu kiristaanaa jedheen. Anuu kiristaanaa beeke yeroo sanitti. Maqaa kee dhoofadhe malee hin deemne. Mudannoo san bira ga'ee jira. Deemnee jennaaniin achi booda namtichuma bira deemne kana biratti obboleessi isaa jira gaafa tokko waliin deemnu waa osoo haasofnu wanti sun akka na kakachiisu wayii jechuun wanti sun waan kakuutti na ergu wayii fakkeenyaaf haasoftee mee wallaahi jedhe yeroo sin jedha wallaahi jettaa miidheen kakuu yoo sirra barbaadan jechuun anama kakuu narra barbaada ani islaama of beekaa maanno kiristaanaa miidheen ani islaama ta'uu kiyya dagadhe da'a maqaa islaamaa himachuu kiyya dagadhe ani islaamee hubadha islaamee jira kan jenne amsa yeroo kana islaamee kiristaanummaa jira dagadhee jiran kiristaanummaa tiyyaan of beeka namtichoo birallee gadhaqee ji'a lama sadiin caalu wanti sun na keessaa hin banne ani islaam jennaan maal jettaan an jedhe Gabreeli akkasii jedheef Gabreeli jedhee kakadheef jechuun ani silaa islaama jedhee nimi mucaa maal jedhaa jirtaan an jedhe ani silaa islaama jedheen wallaa jedhee kakachuu qabu Gabreeli jedheen namtichoodha dagadhee Gabreeli jedheen beek jennaani Gabreeli gorgisii Mikaal jedheen ammallee ittuma dabale maal haasaa artanaan jedhe abboonni qoosna akkanatti wali qoosna yeroo biyya ollaa jirru jedhee addugaaf kakadhee beeki qoosaaf hin kakadhe eegas harkaa jallisee gorgisii Mikaala Gabreeli jedheen harkaa wannoo godhee jechuun harkaa faalleessa akka nama qoosaaf kakadhe garuu dhugaaf kakadhe qoosatti harkaa deebi'e mudannoon an qabu kana jireenya kiyya keessatti. Bara meeqa dhalatte aman bara meeqa dhalatte gaan umrii kee yoo tilmaamtan amma mucaan kun dulloo milaan jechuu dandeettan amma yoo akkana na laaltan ijoollee fakkaadha. Umriin kiyya deemee jira obboleeyyan akhiraa gimmaasha umrii keennaa nyaannee jirra akkana yoo na laaltan amma ijoollee isin fakkaadhaami na namani naan umriin kiyya deemee jira mootummaa meeqa nyaannee hafe mallasee nyaanne Hayilamaarami nyaanne eenyu kabira abiyyi mootummaa sadii nyaannee jira namni mootummaa sadii nyaate obboleessee akhiraa akkamitti na gaafatta yoo xiqqaate gara waggaan kiyya 50 itti aansee bara meeqa amante ka jedhuuf bara 2000 fi bara 2002 amane bara 2002 akka kennatti jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka lakkoofsa Habashaatti jedhaniini akka lakkoofsa Awurooppaatti isinitti himu maa 2002 akka lakkoofsa Awurooppaatti yoo amane umriin kiyyayyuu bara fagaatee jechuudha gara 60-70 kana deemaa 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka lakkoofsa Oromootti hin jennu kan gaafa agartanii biyya ijaarranne akka jenna akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2002 islaamee amma 2012 2014 waggaa 12 jechuudha kan islaamee akkas inshallah. Ati baale moo shawaadha ajaa'iba. Ani Oromoodha naamana hin shakkina abbaan kiyyallee Oromoodha harmeen kiyyallee Oromoodha harmeen kiyya warra Wallaggaati Wallaggaa abbaan kiyya Baaleema Sinigaleemi yoo qoratan ka fakkeenyaaf akaakayyuu kiyyallee Baalee beeka abaabayyuu abaabilee maal akkasii sun mee bishaan deebuu danda'a ansaniin hin qoranne isaan illee hin argin waan isaanii keessa agartaniitiin waan qoradhe waan kitaabni jaraan abarraa'ee naa kaame illee hin qabu akaakayyuu kiyya asii beeka abbaa kiyya asii beeka anillee asii of beeka mee gaafa abaabayyuutti achi deebine shawaa ta'uu danda'a akkasuma jedhee yaada ammaaf garuu an baalemaan of himaa baaleman dhaladhe baalellee abbaan kiyyallee baale akaakayyuun kiyyallee baale anillee baale dhaladhe ammootunu harmeentii Wallaggaadha walumaa galatti gaafa walitti dabalamnu Wallaggaa ida'uu baalee walqixataa Oromoodhaa jechuun akkasii qabadda rakkattee beeloftee daartee beeyta ajaa'iba rabbiiti namni Itoophiyaa ta'e keessattuu Oromoo ta'e beeloftee jirta jedhamanii waliin gaafatanii bara waan kan Afrikaa taate Afrikaa keessatti Itoophiyaa taate Itoophiyaa keessatti Oromoo taate Oromoo keessatti Islaama gaafa taate Muslima gaafa taate Rabbiin fatanaa garagaraa siif kaaya hasibannaasu ayyuturaku ayyaqulu amannaa wahum laa yuftanuun ilmi namaa kun sila amaanumaan qofa amanne jedhee hin dhiifamuu jedhaan Rabbi osoo hin fatanamin ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات إلى ربي يرو غريبر فرافير تنير رادسني يرو غري نما جالتان أجيسني يرو غري دبي سيو والأنفس يجون سمكان يوسي دبي ستنا كيسي مكوري وانتو تهدو دا ربي سمكوري جاتو مالف جنانين أكا أمانتسان
silaaluuf jechuu rabbiin silaaluuf yeroo jedhu ka namni amantii biraan magaran taanetti akka tiraanisleetiin goon rabbiin akka ati amante fi amanne silaaluuf jechuun si beeka rabbiin duraanuu silaalee amanuu kee namaaf ifa galchuuf jechuu akka namni sirraa beeku amanuu kee sana haqiiqatti malee rabbiin fakkeenyaaf ati rabbiin waan akkana si mokkoruuf silaaluudhaaf siin jedha namni rabbiin silaaluuf jechuun namni kun hin amanamoo hin amanu irra obsamoo hin obsu jedhee wallaalee silaalu rabbiin ni beeka beekumsa ofiif beeku san akka namni illee ifa sirraa galu akkasii wal baddaa tafsiirri akkasii laalama soo beelee jira dheebodhee jira daaree jira ilmoo rakkataatiilleedha gaafuma warruma bira jiru san iyyuu ilma hiyyeessaa ta'an daaree jira ammallee agartaniitiin haga muslima taate immoo bira dabaltee hin beeloftu hin daarte hin dheebottu kun gaafii hin qabu agartaniitiin Itoophiyaa keessa eegataate gaafii hin qabu osoo gara Arabaa kana taate dhugaa nama Arabaa ta'ee an beela'e rabbiin nan garsiisne hin jira dhee yaaduun ispeeshaalii gara Suudii maalii kanniin hin jiru warra rabbiin itti bastate du'aayii ambiyyoota nyaatti na fakkaate akkanuma jennee amanan du'aayii ambiyootaati Ibraahimtu du'aayii godhee haqiiqata yoo jenne warra agartee wayarzuq maal jedhe mee aayaa san rabbi ja'al maal jedhe yaa rabbii kiyya agartee biyya tanallee amanamtu taasisi warra isiillee agartee nyaachisii jedheen warra isii walitti qabee jalqaba warra amane warra isii irraa amane jennaanin rabbiin hin komate lakkii warri kafarallee haa nyaatu jedheen maaliif numatti'uhu qaliilan jedheen xiqqoo qananiisnee gaafa agartee nu bira dhufumoo achitti gaafanna malee kaafirrillee nyaattee jechuudha rabbiin agartee kaa'eefii jira kanaaf Itoophiyaa gaafa taate beeloftuun kee waan inni daarree jirra dheebonnee jirra inshallah rabbiin nu haa herregu namni agartee muslimaa agartee namni muslimaa jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam wanni isa keessatti ta'e hundiyyuu isaaf khayriidha jedhan yoo dhukkubsatellee yoo fayyellee yoo qoreen isa waraantellee kana lahu ajr isaaf ajrii ta'a jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan fedhan yoo ta'e jechuudha kanaaf beelofnullee dheebonnullee dararamnullee waan akka itti agartaniitiin itti wanni nuti itti sheemin itti nu qabuuf hin jiru wanni itti saalfannu hin jiru alhamdulillah itti jenna jechuun gara hundattu beelofnullee alhamdulillah dheebonnullee alhamdulillah rasuula rabbiitu beela'ee dheebote waan ta'eef kan itti hidhannu rasuula rabbiiti waan ta'eef maqaan kee duraanii baruuf yoo dhugumaan isin dasisin jedhe baruuf agartanii keessa yoo isin gammade yoo isin itti tolee agartanii gaafii na gaafattan maqaan kee duraanii islaama irraan fagaatu ka duraanii tokkollee ajaa'iba rabbiiti maquma islaamaa dhiyaate seenaa jechuun maal jechuudha afaan arabiitiin seenaa jechuun taariikha jechuudhaami taariikha jechuun bar afaan arabiiti afaan oromootti gaafa deemnu seenaa jechuu maqaan kiyya taariikuu jechuu uu qofa itti dabalta kan taariikh seenaa jechuudha itti dabaltee uu itti dabalta taariikuu jechuu mucayyoo baale san dhiifte moo hin dhiifne kanammaa gaafii kana waxamadii subhaanahu wa ta'ala yaa rabbi qulqulloofte ati mucattii baale akka hin jaaladhullee dhalaa shamarran arsiinarraa kutuufi kun shamarran arsiinarraa kutuufi anama mucattii baale jaaladhee jira gaafa jedhe shamarran gaafa biraanarraa jirti ayyiriin irraa kutaa hartan warri gaafii kana irraa dhiyeessite ayyiriin irra qabda nam akka namni hin janan akka namni agartanii tiri subhaanahu akka irra kasuna godhaa hartanii isinitti mufadhee jira akkas isiniin jedha mucattii baalee wallahi agartanii tiriin waan dhiisuun qabu inshallah akkas jedheetii yaada akka kiyyatti ani akka hamzaatti waan rabbi murteessu hin beeku malee gaafa goon agartanii tiriin sargillee irratti hirmaattanii guruppiin ijaartanii du'aayii gootanii waan biraatiin irraa hin barbaannu du'aayii agartanii du'aayii nutti gootanii inshallah akkas isiniin jenna namni gaafii kana na gaafate mucattii masan argeera na fakkaata mucattii masan iyyuu so nama akkas jiru akkamitti dhiisa hin dhiisu abadan inshallah mana jireenyaa qabda moo kiraa galta Allahu akbar mana jireenyaa qabda moo kiraa galta oh my god etti faranjii numo oh my Allah jenna nu gaadii sanii fayyadamnu Allah tu irra afdal maaliif rabbiin Allah jedha yeroo hedduu of ibsechu maqaa rabbii keessa bakka kanatti waan jiru maqaa rabbii keessa ni jiru bakka kanatti maqaa rabbii 99 rabbiin kuma qaba garuu ka beekamu 99 san keessaa olomaa'iin akka jedhanitti akka irra walii galanitti maqaa rabbii kana hiika isaa laaltee hiika isaa akkaataa hiika isaa laaltee waan agarteetiin wannoo yoo ta'e waan rakkoo hin qabne yoo taate baafachuun ni danda'amaa jedhan fakkeenyaaf aziz jechuun jabaa jechuu namni illee jabaa yoo jetteen amma ati namaan jabaadha yoo jetteen shirkii miti rakkoo miti hiika galumsa isaa laaltee ammallee hakiim jechuun ogeessa jechuu namaan ogeessa yoo jette rakkoo hin qabu amma fakkeenyaaf alqahhaar yoo jette caccabsaa jechuun sun xiqqoo rakkoo qabaachuu danda'a rahiim illee yoo jette rahmaan yoo jette agartee
rahmaan yoo ta'e amma dhoofgaadha hin ta'u. Rahim yoo ta'e hin ta'u. Allah yoo ta'e illee hin ta'u. Maqaa rabbii keessa Allah jettee baafachuu never hin ta'u. Kaawwan maqaa rabbii irraa hafe jechuu 99 san keessa laaltee baafachuu dandeetta. Amma fakkeenyaaf shortili hakiim jettee yoo ati moggaafatte waan rakkoo qabu miti. Namni kenna maqaa rabbii akkamitti baafatte siin jedhe. Al-Atfii Ali san irraa dhiistee hakiim qofa yoo jette waan rakkoo qabu miti. Takka waan rakkoo hin qabu. Aziz illee jette rakkoo hin qabu. Waan rakkoo qabu miti kun. Allah garuu jechuu hin dandeettu. Rabbiin Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum. Allah jedhe yeroo hedduu ofii meechuu. Allaan agartanii maqaan nu jaalannu waan ta'aniif kanna oh my God san oh my Allahtti deebisa. Isiniin jedha. Kanaaf gaafiin tun na ajaa'ibdan. Wanni na weeraree fuudha na dhiisisee tokkoffaa na teessisaa jiru jiraat mana kiraatan mana kaastanii mataa na tuqxan. Mana kiraa jechuun obboleeyyan akira shaawarii seenuu hin dandeettu keessatti akka firii keetitti fakkeenyaaf agartanii kun waan saala qabu miti namni fuudhee jaartii wajjin agarteetiin walitti dabalamaa dirqama fakkeenyaaf torbee keessatti sadi ta'uu danda'a sanii olillee ta'uu danda'a fedhiin namaan beekamu. So gaafa kanaate mana kiraa gaafa deemte isi sheetichi guyyuu jaartii wajjin bulaasin jedhan silaalan jechuudha. Firiidamiin argattu obboleessa akira obboleettii akira wanni asitti si weeraru kiraa manaa kana bar subhaanahu wa ta'ala sammuu nu kaase yaa obboleeyyi akira sammuu nu kaase kiraa mana Itoophiyaa keessatti ni ulfaata. Agartee jireenyi Itoophiyaa mataan isii ni ulfaata gaafa kiraa agartee kiraa keettee jaartii itti fuuti. Subhaanahu wa ta'ala rabbiin nurraa jijjiiru. Ani umrii kanatti agartaniitiin manaa miti lafayyuu hin qabu yaa obboleessa akira yaa rabbi kiraa manaa keessa nu haa baasu. Itoophiyaatti wanni fokkataa irra fokkataa yoo jiraate kiraa manaati. Rabbiin nu haa baasu abbo. Wallaahi hiyyummaa tana rabbiin nurra haa dabarsu. Bara Itoophiyaan subhaanahu wa ta'ala rabbiin nurra haa dabarsu yaa rabbi nurraa jijjiiri. Kiraa manaa tana nurraa jijjiiri. Jaartii nutti fuudhi. Kiraa manaa tanaan sammuu na kaaste beektaa isiidha. Wanti sammuu na kaaste. Yaa rabbi kiraa manaa tana nurraa jijjiiri. Viillaa natti ijaari. Obboleeyyan kiyya wajjin viillaa. Kaafirriyyuu agartee karabbi sujuuda takka hin buune agarteetiin viillaa keessa taa'ee agarteetiin mana oowwaa keessa taa'ee makiina agartee V8 dhaniin ni sila makiina bareedaa kana V8 keessa taa'ee ofirraa zanaa jedhee deema. Kanaaf nu rabbiin miskiina isaatti yoo kennellee homaa rakkoo hin qabu rabbiin nutti haa kennu agartaniitiin maal umrii kanatti maal mana maal qaba agartaniitiin gaafii kanarratti maal qaba beektaa tokkotu dhiifama naaf godhaati wannoo jedhee gaafata. Mucattiin edaa mana qabdaa maalii qabdaa jedheen mana magaalaa keessaa qabdaa itti gaafatteedha. Abbaan kee waggaa 60 jiraate iyyuu waggaa 60 jiraate mana magaalaa keessaa qabu ani waggaa 20 yoo itti mana kiraa mana na gaafattaa jedheen. Akkasanii nama waggaa tanatti mana agartee maal ijaarrannaami kiruma keessa jiran akkasumatti yeroo kana walumaa gaafa fiigaachuu barbaadeeti. Silaafuu hojii daawwaa hojjetaa galiin kee eessarraa galiin kiyya wallaahi amma bakka kana maali beeytanii isin hunduu ni beeytanii galiin keenya ummatuma agartaniitiin jaalala ummataati. Namni agarteetiin waan sirraa tolu tokko waan si fakkaatu tokko dalaguu qabdaati. Ati nama hin miidhin, nama hin zollomin, haqa namaa nyaachuuf hin deemin, haga dandeettuun agartee qabeenyaaf osoo hin taane, na arganiif osoo hin taane, na haadhaganiif osoo hin taane, liwajjillaa rabbiif ta'e rabbiin siif ta'a. Nama hedduudha ka rabbiif ta'e rabbiin ta'eef. Nama hedduudha ka agartee namni hadha hiyyummaa beeku ka agarteetiin xiyyaaraan balali'u ka rabbiin xiyyaara itti bite hedduun jira jechuudha subhaanallah. Agarteen ittiin qabeenyi waan dhumtu waan dhuftu waan kuttu isinii galeemi. So qabeenyi sekoondii keessatti illee hin dhufti sekoondii keessatti illee hin darti namni agartaniitiin namni rabbitti amane baay'ee qabeenya irraan kaa'atu haa ta'u qabeenya malee illee hin jiraatanii akkasitti immoo paarsantii caalu nuti niyyaa keenya qabeenyaaf hin kennu niyyaa keenya daawwaa irratti kennu niyyaa keenya agartaniitiin islaamummaa babal'isuu irratti kennu niyyaa keenya akhiraaf kennu waan ta'eef baay'ee qabeenyaaf hin niyyan ammoo galiin agartaniitiin akkuma jirutti ta'ee ummatuma islaamaati. Musliimuma kana yoo ati rakkatte illee kolsi qabu yoo agartee rakkinni wayillee sitti argamu ummatuma kanattuu siif ta'a jechuudha. Kanaaf maddi galii nuti irraa argannu jaalaluma ummata keenyaati waan biraatii miti. Isiniin jechuu barbaada. Gaafiin keenya kana fakkaataa jazaakumullahu khairan baay'ee isin jaalladhaa obboleewwan kiyyaa baay'ee isin jaalladhaa hojii khairii tanaa akka ani agartee haasa'uuf dhaamsa kan akka ani isiniin gahuuf ergaa tan agartaniitiin waa tokko jirama bakka kanatti namni masjiida takka daawwaa godhe masjiida san keessa namni 500 yoo jiraate intarneeta irratti daawwaan sun yoo hin tarii namuma 500 qofa irratti gabaabata. Masjiidni daawwaan masjiidaa jechuudha. Gabaa takka keessatti illee goote gabaan sun nama 1000 yoo qabaatte yoo intarneetaan addunyaa irra hin faca'in daawwaan sun nama 1000 irratti dhaabata. Garuu intarneeta irratti
ka Awurooppaa jiru silaala, ka Ameerikaa jiru silaala, ka Awustiraaliyaa jiru silaala, ka biyyi hunda jiru jechuu nama kuma meeqa silaala. Amma laayivii kalee dabarsee takka nama kuma 20 wayii ilaala. Maali waan intarneetaa waan ta'eef osoo as ta'e yookaan nama 5 nama 15 yookaan nama kuma 500 yookaan kuma takka ta'uu dandeetti. Kuma takka daawaa irra godhuu nama kuma 30 kuma 40 irra daawaa godhuu danda'a irra bareeda jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya akka agartee sagalee tan isin biraan gahu agartee wantoota takka takka illee nama bohaarsitu dhaamsa bohaartii keessa buusnee dhaamsa agartee yeroo takka takka gorsa illee keessa buusnee waan jirullee agartanii laayifii kennallee isinillee akka keessatti of laaltan agartanii waliin bohaarree islaamummaan teenallee akka cimtu obbolummaan teenallee akka cimtu agartee carraa naaf kenne akka chaanaalii isaa irratti dhiyaadhu kanaaf feeree kaameraa agartee itti dadhabee wanti kun baasii qaba obboleessa keenya Bar'ifaa Abaadir ka jedhu chaanaalii YouTube isaa subscribe gochuu tasuma dagatina ittiin kafaltan waan ta'eef dhaamsa babbareeda isiniif dabarsa obboleessi keenya kuni chaanaalii isaa subscribe godhaa watak isinin jedha jazakumullahu khairan nuhibbukum rabbiif jecha isin jaallanna isinin jedha.